Seenaa afaanii fi aadaa uummata tokkoo guddisuuf yeroo yeroon qoratamaa dhalootatti ce'uu gaafata. Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromootis haala aadaa, seenaa fi afaan Oromoo guddisuun danda'amu irratti ergama fudhatee kan hojjetaa jiru. Korri qorannoo Oromoo marsaa 14ffaan Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromootiin qophaa'e guyyoota lamaaf kan ture dhimmoota seenaa fi seenessa Itoophiyaa, gahee sirni gadaa ijaarsa biyyaa keessatti qabuu fi duudhaalee araaraa fi nagaa irratti dabalate dhimmoonni torba kan hayyootaan qorataman dhiyaatanii irratti mari'atame. Kora kanarratti Daayirektara olaanaa Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo Obbo Dirribaa Tafarraa akka naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannaa afaanii fi aadaa Oromoo guddisuuf kenname hojii jalqabameen haga ammaa qorannoowwan kitaabatti guddatanii uummata bira dhaqqaban hedduu ta'uu dubbatanii. Kitaabonni irra deebiidhaan gara akaakuu 72 ol ta'an afaan adda addaatiin maxxanfamanii uummata Oromoo bira ga'anii jiru. Kun dhugaa dubbachuudhaaf mootummaadhaan kitaabonni akaakuu amma kanaa barreeffamee uummata bira ga'e injiru dhugaa dubbachuudhaaf jecha. Dhimma afaan aadaa fi seenaa Oromoo sirnaan qoratanii ciminaa fi hanqina jiru adda baasuu waliin wal qabatee yeroo hedduu gaafiin dhaabbanni of danda'ee dhimma Oromoo irratti qoratu jiraachuu qaba jedhu gaafatamaa ture. Erga Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo bara 2014 kophatti bahee hundaa'e as dhimmoota gurguddoo Oromoo ilaallatan irratti qorannoowwan hojjetamanii eenyummaa keenyatti akka deebinu bu'uura kaayeraa jedhan Obbo Dirribaan. Keessaa dhaloota afaan isaatti, aadaa isaatti, seenaa isaatti boonee ijaarsa biyya kanaa keessatti dammaqinaan hirmaatu uumuun danda'ameera. Oromoon kun seenaa akkamii akka qabu, duudhaa akkamii akka qabu, eenyummaa akkamii akka qabu qorannoo keenyaan agarsiifneera. Hojiin qorannoo Oromoo hayyootaa fi qaamolee adda addaa hirmaachise yeroo ammaa jijjiirama guddaa fidaa jira. Wantoonni haga ammaa hojjetaman garuu rakkoo keessa turree wal bira qabnee yoo laalle ammas hojiin guddaan nu hafaa kan jedhan hooggantuu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbirrooti. Seenaa biyyaa bifa haaraan akka qoratamu seenaa jallate, seenessa jallate saba guddaa xiqqeeffame karaa adda addaatiin fakkaattii ofiitiin kan kaa'ame sirreessuudhaafis hojiin hojjetan akka salphaatti kan ilaalamu miti. Haa ta'u malee miidhaan afaan, aadaa fi seenaa artii saba guddaa kanarra gahee salphaan ture. Kanaaf hojiin hojjetamee fi rakkoon ture galaana keessaa hamma xiqqoo cifaan bishaan waraabuuti. Kanaaf hojiin hojjetamee akka gaariitti kan fudhatamu ta'us caba sirnaa, caba seenaa fi seenessaa jiru wajjin ammas hojiin guddaan kan eegamudha. Haqa dhokate qoratanii baasuu fi kan kararraa gore akka karatti deebi'u kallattii akeekuu keessatti hayyoonni gahee olaanaa qabu. Hojiilee Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromootiin jalqabaman deeggaruun aadaa afaanii fi seenaa Oromoo ol baasuuf hayyoonni dirqama isaanii ba'u murteessaa ta'uu kaasan Dr. Birraatuu Qanaa fi Dr. Taaddasaa Jaallataa. Wannumtannaan arraa asitti wal geenyee fi mataansaayyuu Inistituutiin qo'annoo fi qorannoo Oromoo yeroo asitti nu waame kunuu mataansaa bu'uuruma kanaan kan dhaabbatee as bahee jechaan. Kanaaf akkaataa kanaan sabaaf sablammoonni hedduun Oromoo dabalatee seenaa isaanii isa dhugaa qoratanii as baasaa jiran. Wanni kanaan dura ture dogoggorooti kanaan dura turan sirrachaa jiru jechaadha. Baay'een isaanii seenaa Oromootu barreessaa jiranii lubbuu isaanii dhabaniiru, aarsaa kaffalaniiru. Har'a garuu kana qorachuun wanti kaka'umsa keenyarraa kan hafe kan nu dhowwu hin jiru, kan gufuu nutti ta'u hin jiru akka hayyuutti. Kanaafuu kaka'umsa godhannee dhaloota dhufu ijaaruu fi biyya booree ijoollee keenyaa fi obbolaan keenya taatuuf ijaaruu keessatti hayyuun gahee guddaa qabu. Kana deebisanii ijaaruu keessatti gahee guddaa qabu. Sabi biraan namni biraan kan nuuf ijaaru hin jiru seenaa Oromoo. Kan deebisee nu dhaabu hin jiru seenaa Oromoo. Kan ijaaruu danda'u, kan deebisee dhaabuu danda'u, kan beeksisuu danda'u numa.